Himatamtoonni yakka gatii tajaajilama taarifaa dabaluun himataman adabbii hidhaa salphaa ji'a 6 fi adabbii maallaqaa qarshii 10,000tiin adabamaniiru. Himatamtoonni maqaan isaanii tokkoffaa Ismaa'eel Aliyyi Yuuyyaa, lammaffaa Mohammad Saafiyaa Alii Ibiroo kanneen jedhaman godina Harargee Bahaa bulchiinsa magaalaa Dadaritti daandii Arawancii deemu irratti konkolaachistoota ta'anii konkolaataa fe'iinsaa uummataa Ayzuuzii qixqixiidhaan magaalaa Dirree Dawaa irraa gara magaalaa Arawanciitti osoo konkolaachisaa jiranii imaltoota tokkoon irraa qarshii 1,000 fudhataniiru. Kanaafis imaltoonni eeruu to'attootaatiif kennaniin konkolaachistoonni kunneen qabamanii waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Dadaritti kutaa qorannoo yakkaatti dhiyaatanii to'annoo jalas oolaniiru. Galmeen isaanii erga qulqullaa'een booda abbaan alangaa aanaa Dadar galmee banuun mana murtii aanaa Dadaritti dhiyeesseera. Dhaddacha gaafa guyyaa 24/8/2018 ooleen adabbii fakkeenya isaan barsiisuu fi akka akeekkachiisu ta'u jedhuun tokkoon isaanii adabbii hidhaa ji'a 6 fi adabbii maallaqaa qarshii 10,000 akka adabaman murteesseera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee torbaan agarsiisaa teeknikaa fi ogummaa sadarkaa magaalaatti gaggeeffamu paarkii Araadaatti bananiiru. Aadde Adaanach Abeebees toora miidiyaa hawaasaa isaanii irratti erga dabarsaniin biyyi cichoominaa fi cimina ijoollee ishiitiin kan ijaaramtu ta'uu hubachiisaniiru. Torbaan agarsiisa torbee teeknikaa fi ogummaa sadarkaa magaalaatti banamee mata duree ga'umsa teekinooloojii badhaadhina biyyaaf jedhuun yeroo 16ffaaf magaalaa fakkeenya badhaadhinaa taate Finfinneetti keessummeeffamuun dorgomtummaa damichaa baasanii mul'isuuf haala mijataa kan uume ta'uu Kantiibaa Adaanach ibsaniiru. Kantiibaa Adaanach harka hojii sammuun kalaqu ijaarsa biyyaaf bu'uuraalee jabaa akka kaa'u ibsaniiru. Biyyi keenya yeroo ammaa kalaqa teekinooloojii muuxannoo qooddachuu fi deebistee hojiirra oolchuu akka addunyaatti jijjiirama saffisaa qabu keessa jirtis jedhaniiru. Kaleessa biyya keessatti oomishuu dhabuuf hanqinni shariifaa alaa akka barbaannetti guddachuuf nu daangessaa ture kan jedhan Aadde Adaanach har'a kana hunda darbinee jijjiirama qabatamaa galmeessaa jirras jechuun kaasaniiru. Jijjiirama saffisaa qabu magaalli Finfinnee galmeessisaa jirtu keessatti dhaabbileen teeknikaa fi ogummaa shoora olaanaa akka qabanis Aadde Adaanach ibsaniiru. Kantiibaa Adaanach yeroo ammaas biyyi keenya harka waa kalaquu barbaadaa jirti jechuun kaasuun kanaaf ammoo kolleejjota teeknikaa fi ogummaarraa hojii baay'ee akka eegamus ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinnees dadhabbiin keessan bu'aan dabalamuu deeggarsa taasisuu cimsee itti fufas kolleejjota teeknikaa fi ogummaa Finfinneefis akkas jechuun dhaamaniiru. Kantiibaan Adaanach biiroo hojii fi ogummaa magaalaa Finfinnee barsiisota barattootaa fi hojjettoota kolleejotaa teeknikaa fi ogummaa magaalittii torbee agarsiisa teeknikaa fi ogummaa sadarkaa magaalaa Finfinneetti qophaa'ee bifa qindoominaa fi bifa wal dubbiseen akka gaggeeffamu warreen taasisan galateeffataniiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dooniiwwan daldalaa biyyoota alaa walaba ta'anii fi ulaa Hormuz keessa darban eegsisuu akka jalqaban beeksisaniiru. Tiraaniif kan gocha namoomaa jedhanii kan ibsan Tiraamp yaadni nagaa Iraan irraa dhiyaate fudhatama akka hin qabne beeksisaniiru. Wixinee waliigaltee fooyya'e qabxii 14 qabu Tiraaniif dhiyeessaniiru. Walitti qabaa itti aanaa Komishinii Nageenyaa Biyyaalessaa Iraan Ibrahim Aziz giddu seentummaa olaantummaa Ameerikaa kamiyyuu waliigaltee dhukaasa dhaabuu naannichaa kan cabsudhas jedhaniiru. Iraan uggura Ameerikaan humna galaana ishiirra keesse akka kaaftu yeroo ji'a tokko kenniteefi. Ajajaan giddugaleessa Ameerikaa Siintookoom hojii piroojeektii bilisummaa piroojeektii Freedom jedhamu jalqabuuf dooniiwwan waraana misaayilaa barbadeessan xiyyaarota waraana 100 ol diroonii fi loltoota 15,000 ol Hormuzitti bobbaasuun nageenya dooniiwwanii mirkaneessuuf tarkaanfii fudhachuu akka jalqabu beeksiseera. Ajajaa giddugaleessa humna galaana Ameerikaa Admiraal Birood Hubar Ameerikaan galaana naannichaa marsitee eeguu ishee cimsitee itti fufuu heerani. Kuni ammoo nageenya naannichaaf murteessaa ta'us dubbataniiru. Ajajaa giddugaleessa humna galaana Ameerikaa Admiraala Birood Hubar Ameerikaan galaana naannichaa marsitee eeguu ishee cimsitee itti fufuu heerani. Kuni ammoo nageenya naannichaaf murteessaa ta'uu dubbataniiru.